mana kiristaanaa kana hadheessan, mana kiristaanaa kana ceephaan, mana kiristaanaa kana ulfina ishee gadi buusuu barbaadan. Sirni liitarjikaal word sirna qiddaasee keessame guyyaa tokko dhaabbadhu ilaalame waan jiru. Bakka teessoon Kiristoos itti aarsamu sana keessatti hin jirretti, bakka tsaballi hin jirretti, bakka fannoon hin jirretti, bakka ixaanni hin jirretti, bakka lulluun hin jirretti, bakka taaboonni hin jirretti Kiristoosin lallabda taanaan dhugaa mana kiristaanaa, haqa mana kiristaanaa. Yesus Kristos waaqayyoodha jetti tawaayidoon wangeelaan barsiisa. Erga kana jenneeti manni kiristaanaa Kiristoosin lallabaa jirti erga ta'e, Kiristoosin mul'isaa jirti erga ta'e, Kiristoosin ifa baasaa jirti erga ta'e, Kiristoos jireenya koodha, Kiristoos qaama koodha, na hin dhiisu dhufee na fudhata, hamma inni dhufee na fudhatutti immoo isa eeggachaa, isa waammachaa, ergama inni natti kenne immoo nan ba'a jettee tattaafachaa jirti erga ta'e. Qaamoleen yookaan immoo namoonni ilaalcha sobaa yookaan ilaalcha dogoggoraa, ilaalcha jal'inaa, ilaalcha ganiinsaatiin mana kiristaanaa kana hadheessan, mana kiristaanaa kana ceephaan, mana kiristaanaa kana ulfina ishee gadi buusuu barbaadan, maqaa isheen hin qabne itti moggaasanii ittiin waamuu barbaadan. Kiristoosin hin lallabdu jecha jedhu kana fudhatanii, dhaadannoo kana fudhatanii ittiin mana kiristaanaa gurraachessan, maqaa mana kiristaanaa balleessan kun immoo maa inni rakkoon isaanii? Kana amma gaafii guddaan Beeteleemii kaanee Qaraaniyoo geenyeerra sirna qiddaasee keessatti dhalachuu Kiristoosii kaanee deemnee dhufnee seennee baanee duuka bu'ummaa achi keessatti naanna'ame sana dhaqnee manxolaayitiitti ol seennee amma golgaa sana ol gallee Qaraaniyoo gubbaarratti akkuma ol laalan sana geenyee fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhannee achi keessatti luboota fannoo ixaana kun yeroo ixaanaati kun yeroo galataati jedhamee sana hundumaa arginee. Kana hundumaa erga ta'ee dhugummaan kun mul'ateeti booda ifa dhaloota isaa jennaa, ifa cuuphaa isaa jennaa, ifa fannoo isaa jennaa, ifa du'aa ka'umsaa isaa jennaa, ifa ol ba'umsa isaa jennee lallabnee kun hundi otoo argamu hin jiru jedhan eessaa dhufanii kan jedhutti qo'attu. Isa kana ilaalla gabaabsinee ilaallaa jechuudha. Bal'aadha yaada bal'aa kaasuu dandeenya isaan kana yaada bal'aa kaasuu dandeenya waa'ee isaaniis garuu yeroo keenyaa fi hubannaadhaafis akka ta'utti yoo bal'ifnes hamma dhaggeeffannee hamma hubannurra hamma dhaggeeffannu qofaatu caala. Dhugaadha. Dhaga'uurra immoo dhaggeeffannee hubachuutu irra murteessaadha waan ta'eef ishee sanaaf waanuma muraasaa yoo kaasne bareedaadha jechuudha. Namoonni akkas jedhan kana bakka sadiitti qoonnee yoo ilaalle gaarii natti fakkaata. Namoonni kun eenyudha? Eenyu fa'i isaan? Namoonni akkas jedhan kun Kiristoosin lallabduu jedhanii qaama Kiristoosin ishee taate. Kiristoosin isaaniin iyyuu Kiristoosin akka baran akka kan taasist maqaama Kiristoos jedhanii dubbachuuf iyyuu isheerraa fudhatanii ka'anii jiramti harma hodhan ciniinuu wanta jedhamu wayii jira. Akka soorri ta'an kun mee kallattii sadiin haa ilaallu. Kallattii sadiin gaafa ilaallu isaan jalqabaa isheema keessa jiraatanii. Isheema keessa jiraataa turanii. Isheema keessatti guddatanii. Isheema irraa nyaatanii, isheema irraa dhuganii, isheema keessatti ijji afuuraa isaanii banamee, ijji afuuraa isaanii ifee, daandii jireenyaaf daandii du'aa adda baaftee itti agarsiistee, daandii gaddaaf daandii gammachuu adda baaftee itti agarsiistee, dukkanaaf ifa adda baaftee itti agarsiistee, isheedhuma keessa turanii garuu ishee irraatii isa ishee keessa jiru sana yookaan immoo isa isheen isaanitti agarsiiste sana qaama isaanii wajjiniin jireenya isaanii wajjiniin kan waloomsine. Jireenya isaanii wajjin kan waliin fudhachiisne akkasumatti keessa kan jiraataa turan yeroo ba'an maqaa kanatti laatu jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa gurraacha wanta jedhamu jira bishaan keessa jiru umurii isaa guutuu bishaan galanii qarsaa umurii isaa guutuu bishaan keessa jiraata. Yoo ta'ee kan inni ifatti ba'u yoo bishaan sun irraa gogedha. Hanga achitti bishaanuma sana keessa jiraata. Garuu bishaan hin dhugaa. Amma tu cabsanii dhagaa sana keessaa bishaan akkas dhangalaasuu dandeenya? Hin dandeenye. Uumama isaatii kaasee garuu bishaan keessa jiraate. Galaana keessa jiraate jechuudha. Dhagaan kun ishiin dhagawaa jennu. Hin arguu jennu. Garuu hin dhugne. Dhugummoo hin danda'a ture. Keessa jira wanti ta'e. Keessa jira. Guutummaa keessa jira. Dhabee miti ka amma. Dhabee miti kan inni dhuguu dhiise. Uumamuma isaa irraatii dhuguu hin danda'udha amma gartanii wanta sun hubachuu qabdan jechuudha. Namoonni akkasii kun manni kiristaanaa Kiristoosin isaan barsiisuu diddee miti. Dhugaadha. Mana kiristaanaa keessa umurii isaanii guutuu achi keessatti hixanii
Mana kiristaanaatti gaafa ba'an immoo Kiristoosin arguu dhabne, Kiristoosin achi keessatti dhaga'uu dhabne, eenyummaa isaa baruu hin dandeenye jedhanii kan isaan achi as jecha kana darbatan manni kiristaanaa Kiristoosin waan isaaniif lallabuu diddeef yookaan immoo Kiristoosin waan isaanitti mul'isuu diddeef, waan isaanitti agarsiisuu diddeef, Kiristoosin waan isaan jalaa dhoksiteef yookaan immoo waan isaan jalaa golgiteef miti. Akkuma dhagaa sanaa keessuma ta'anii utuma manni kiristaanaa isaan barsiistu osoo manni kiristaanaa isaanitti dubbattu yookaan isaanitti agarsiistu arguu hin barbaanne warra uumama isaatiin yookaan immoo bakka fedhii sanaa hin qabne jechuudha. Hin argan, hin ilaalan malee hin arganii, hin dhagaan malee hin dhaggeeffatanii, deebi'anii akkan fayyineefis lapheen isaanii kan jabaatedha miti. Raajichatu dubbate miti Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 9 fakkaata. Osoo ilaalanii kan hin argine. Akka hin agarre. Otoo dhagaanii kan hin qalbeeffatan. Akkasumatti goggoganii kan jiraatan. Negaraachin Isaayyaas kan inni kana jedhuuf ikkoo ilaaluu fi arguun garaagara mitiire. Maarree. Dhaga'uuf dhaggeeffachuunis garaagara. Dhaga'uun amma osoo haasa'aa jirru amma sagalee ta'e wayii dhaga'uu dandeenya. Garuu dhaggeeffataa hin jiru. Iddoo itti kennaa hin jiru. Dhaggeeffachuu gaafa jennu garuu wanta sanatti iddoo kennine dhaggeeffachuu. Isa kanadha. Wanta sanatti akkasumatti callisneedhuma gurra keenyatti dhufee kan dibbee gurra keenyatti dhufee rukutee kan darbu osoo hin taane sagaleen jireenya ta'u sagaleen keessa keenyatti hafu isa nuti iddoo itti ilaannee qalbeeffannaadhaan hubannaadhaan yaadaa fi qalbiidhaan tasgabbiidhaan dhaggeeffannudha. Inni dhaggeeffannaa jedhama. Jireenyas kan ta'u fayyinas kan ta'u nu wajjinis kan waloomu isa kanadha jechuudha. Malee dhaga'uun waan barbaanne dhaga'uu dandeenya. Sagalee mukaas, sagalee bineensaas, sagalee namaas, sagalee waan barbaanne dhaga'uu dandeenya jechuudha. Ilaaluunis akkuma kana. Dhugaadha. Ilaaluuf arguun. Ilaaluun qalbeeffatanii yaadaan. Arguun garuu bakka argama bira darbaa iddoo ittiin kennina jechuudha. Wanta sana boodamma wanta mana kana keessa jiru amma sirriitti tokko isaan ilaalle yoon ta'e erga mana kanaatii ba'ee booda waan akkasii agartee taa'ee yoonaan jedhu argeeraan arginu jechuu hin danda'u. Ilaalle kan sirriitti adda baasu jechuudha. Qalbeeffannaadha jechuudha. Sirriitti yaadatti kennu. Namoonni kun akkasumaan turan. Akkuma dhagaa sana akkasumaan turan mana kana keessa. Malee waan manni kiristaanaa isaanitti agarsiistu, isaan barsiistu, isaanitti lallabdu. Lallaba qofaan moo miti, agarsiisuu qofaan moo miti, hoodhu nyaadhu, hoodhu dhugi jettee isheen itti kennitu sana wajjin tokko hin taane yaadaan qabanii hin fudhanne jechuudha. So sababa kanaatiif isaan kun gaa mana kiristaanaa qeequ jechuudha. Hin beekan. Nuti immoo maal gochuu qabna ree? Eenyudha kan jedhu eenyummaa isaanii baruu qabna kaa. Callisnee waan namni tokko ka'ee qeeqee fi barsiisaa ta'uu danda'a mana kiristaanaa keessatti barsiisaa waan hin ta'eef mana kiristaanaa beekachuu hin danda'u. Lallabaa waan ta'eef yookaan immoo qeesii waan daaqonii ta'e waan galee qaddaseef luba ta'e waan galee qaddaseef mana kiristaanaa sirriitti beekaa ba'ee fakkeenya hamma miidiyaa kanarratti wanti nuti arginu tokko jira gaa. Ba'eetu margeetaadhaa. Luban ture. Paappaasiin ture. Akkasiin ture. Diiyaabiloos. Mala ergamaa hangafoota ergamaa ture. Hangafa ergamaa ture waan nama ajaa'ibu miti kun. Ariyoos. Qeesii ture luba ture. Nistiroos. Yihudaanoo. Inni immoo kan caalu ture. Tureen faayidaan qabu akkasidha akkasan jiraadha. Kiristaanaa keessatti. Jiraatteedha kan dubbattu. Jiraanne yoo isa jirru dubbanne malee isa turre maal nu godhe? Eessaa fide? Eenyummaan keenya kaleessaa maal? Eenyummaan keenya kaleessaa akkoo hin jijjiirra. Gaariis yoo ta'e har'a baduu danda'a namni. Kaleessa badaa yoo ta'es har'a jijjiiramee waan gaarii ta'uu danda'a namni. Eenyummaa kaleessaa turee kaleessaatiin faayidaan qabu. Leenca du'erraa saree lubbuun jirtu caalaa jedhamni qulqulluun ogeessicha takkasee. So kanaatiif gaa tureedhaan wanti ta'u tokko illee hin jiru. Namoonni kun turan akkas kaleessa lallabaa ture ta'uu danda'a. Yoo lallabe jireenyaan hin lallabne. Dhugaadha. Osoo jireenya isaatiin hin lallabiin Paawulosis jedhamtiire isin yaa warra ofiin agarree mitiire bakka ofii keetii hin ejjiin jettee barsiista. Ofii keetii garuu hin ejjita. Hinatiin jetta. Hinatta. Hin sobiin jettan sobda. Bakka walumaa galatti wanta akka goonuuf Waaqayyo barbaadu afaan Waaqayyoo taanee dubbanna. Barsiisota taanee tajaajiltoota yoo taanee jechuudha. Garuu ofii keenyaan goonu. Yoo ta'e sun jireenya jedhamu jechuudha. Kanaaf kaleessa dheengadda ati hin dhichisa. Namoota kana seenaa isaanii dugduuba isaanii immoo qorannee jechuudha. Kaleessa maal fakkaatu tokkoon isaanii beekamaa jechuudha. Kaleessa akkasumatti caffaraa turan mana caffara mana dhichisaa seenaa turan tajaajilaa mataaniitu jiran. Hin jijjiiramanii. Yohaannis ergaa isaa gubbaarratti maal jedhaa? Hin jijjiiramanii. Otoo kan keenya ta'anii nu wajjin cimanii dhaabbatu ture keenya akka hin taaneef of ibsuuf nu keessaatii adda ba'anii deemanii.
Har'as jiru qaamonni kuni itti bara jedhu. Kana kaleessa yeroo nu keessa turanis nu miti isaan. Nu keessa turan malee nu miti. Yihudaan qaama mana kiristaanaa miti. Miti qaama mana kiristaanaa. Garuu Kiristoos wajjin oolee bula. Garuu oolmaan bultiin isaa deemsi isaa hundi isaa Kiristoosiif amanamaa jedhamee isa qarshii baatu ture. Ture akkasuma. Garuu kan Kiristoos maqaa amanamaa jedhu baata ture. Hanga kanatti maqaa akkasii baata ture jechuudha. Egaan yeroonni kun waan akkasiidha waan ta'anii fi jalqaba irratti namoota akkasiidha. Hubachuu qabna jechuudha. Eenyudha? Maaliif qeequ mana kiristaanaa? Maaliif shephaa mana kiristaanaa? Dhuguma mana kiristaanaa. Indee nutoo argachaa jirra mana kiristaanaa irraa. Indee namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti mana kiristaanaa irraa bu'aa argatanii, mana kiristaanaa irraa faayidaa argatanii, mana kiristaanaa irraa jijjiirama argatanii, fayyina argatanii ragaa ba'an jiru. Faallaa warra kanaa miti warra ragaa ba'an dhiifnu kitaaba qulqulluu irrattis warra barreeffaman dhiifnu. Anumti immoo anumtiifsin jireenya keenya keessatti ragaa baatu. Jireenya keenya keessatti jechuudha. Manni kiristaanaa maal gooti? Manni kiristaanaa maal barsiisti? Mana kiristaanaa irraa maal arganne kan jedhu jechuudha. Kanaaf isa kana ilaalleetu yeroonni kun warra sobaa akka ta'an, warra Kiristoosin osoo hin beekin yookaan immoo akkasumaan mana sana keessa turanii ba'an gaafa ba'an immoo achi as jecha hin taane calaqqisiisan ta'uu isaanii hubachuun dirqama ta'a jechuudha dhaggeeffattoonni keenya jechuudha. Warri lammaffaan kun immoo ala ta'anii ala qaama alaa ta'anii jechuudha. Keessa hin turre ala ta'aniitu sagalee warra kanaa dhaga'aniitu dhuguma jedhu. Hin beekan. Garraamiiwwanidha kun. Garraamiiwwan warri kun jechuudha. Hin beekanii bakka dhufanii agarree jechuun itti siqanii agarree dhamdhamashee sagalee warra kanaa dhaga'aniitu bakka daandii badaarraatii badaatti ce'an jechuudha. Daandii badaarraa daandii sanarraatii bakka utuu asin dhufin jechuudha. Daandii sanarraa fuudhanii deemanii. Garma sanatti deemanii warra akkasiidha tokkommoo jechuudha. Warri manni kiristaanaa akka isheen Kiristoosiin hin calaqqisiisne akka isheen Kiristoosiin hin lallabnetti tiiboozoo warra sanaa ta'anii jalee warra sanaa yookaan immoo deeggartu utubduu warra sanaa ta'aniitu ka'u jalqaba jechuudha. Sana booda dhugaatti fakkaata macheem somni gaafa irra deddeebi'amu dhugaa ta'a mitiire dhugaa ta'atu hin taane dhugaa fakkaata. Dhugaa ta'achuu hin dandeenyu namoonni baay'een garuu dhugaa ta'ati jedhu. Dhugaa ta'achuu hin dandeenyu dhugaa akkamiyyuu hin ta'u somni akkamii warra deddeebi'amu. Somni kumni tokko dhugaa takkitti ta'een beeku. Hin ta'u garuu hin fakkaata sirriitti fakkaata jechuudha. Innaa dhugaa itti fakkaateetu gaafa waan irra deddeebi'anii isaan waan adda addaa fidanii fakkeessanii gaafa isaan dubbatanii fudhataniitu ittiin mana kiristaanaa warra ceephaanidha jechuudha. Warri kun warra kana baay'ees intini gochuu osoo hin taane yookaan qeequu ceephaa osoo hin taane nutumtiyyuu jechuudha. Dhugaa hubatanii dhugaa hubatan jenna tokko. Akka isaan dhufaniif immoo manni kiristaanaa kan nu barsiifte hin kadhanna. Waaqayyoo gara qalbiitti akka isaan deebisu. Manni kiristaanaa kaayyoo yeroo hundumaa warroota badan jettii qiddaasee gubbaa irratti maal jedha yeroo hundumaa mataa keessan gadi qabadhaati warroota badaniyyuu waaqayyo dhiifama godhiifiti mana kiristaanaa kanatti dabalii. Dhiifama godhiif cubbuu isaanii kaleessa darbiif warroota yakkanis yakka isaaniif dhiifama godhiiti tokkummaa mana kiristaanaa kana keessatti maal godhu dabali argite dabalamuudha tokkummeessi tokko taasisi akka aniif si tokko taane abbaa fane akka tokko taane isinis akka tokko taataniif nan kadhadha jedhamiti kadhannaan keenya yeroo hundumaa kanaaf amma warrootuma keessa jiraatanii badaniiyyuu maqaashee hadheessaniif xureessan kanaafiyyuu badanii akka hafaniif akka hin taane dhugaan mana kiristaanaa kanadhaa dhaabbadhaati ilaalaan. Garraamiiwwan amma kaasaa jirtu kun immoo isin garraamummaadhaan fagoo dhaabbattanii baddanii maal jedhee faarfataan Firaanool Moosisaanii addunyaan waa'ee keetii dhiphatee wal rakkisaa tokko ilma Yoosefii kan raajota keessaa ati ija koo naa bannaan jedhe miti bakka ati ija koo naa banneen amma argeera hunduma isaa akka jennutti fakkaata dhumarratti faaricha waan xumureen beeknefi kanaaf ija keessaan banadhaati ilaalaa addunyaan fagoodhaati gaafa laaltu dhiphatee wal rakkisaa tokko ilma Yoosefii tokko raajota keessaa ati ija koo naaf bannaaniini kun argeera dhugaa mana kiristaanaa keessa jiru ortodoksiin ishee kanaadha. Kanaaf ija akka banataniif malee badanii akka achiin hafaniif miti kaayyoon dhibbiibbaa keenya dhugaan dhibbiibbaa keessa dhugaa sana mul'isne warri badanii gara kanatti akka deebi'aniif garraamummaadhaan akka kufanis dhugaa kana akka hubataniif duwwaadha kaayyoon mana kiristaanaa kaayyoo biraas hin qabnu kaayyoo biraa qabna taanaan barumsi keenya sirrii miti jechuudha. Kiristoos wajjin tokko miti akkasa. Kanaaf gaafa gabaabsinu gaan isaan kun akka kanadha. Kanaaf hubatanii adeebi'anii jenna kan isaan kana. Warra sadaffaatti gaafa deemnu warra sadaffaa immoo keessuma ta'anii akkuma warra sanaa keessuma ta'aniitu hin baratu hin beeku dhugaa sanas. Warri garaagarummaa isaan qaban egaa asirratti garaagarummaa warra dura tokkoffaa wajjin isaan qaban warri jalqabaa keessa turani garuu dhugicha hin barre hin fudhanne iyyuuti. Warri kun immoo keessa ture keessuma jiru dhugichas beeku sirriitti.
garuu faayidaadhaaf jedhanii dhugaa dabarsuu isaan kun immoo. Dabarsanii kan laatanii kan ba'an. Bakka utuma beekanii dhugaa manni kiristaanaa qabdu utuma beekanii addunyaa kanaaf jedhanii faayidaa biyya lafaatiif jedhanii nama biratti jaallatamuuf jedhanii mana kiristaanaa kan gurraachisan lakkoofsan qaban jiru. Kan immoo kan addunyaan beekudha jechuudha. Otoo dhugaa mana kiristaanaa beekanii jechuudha. Garaa isaaniitiif jecha garaa isaanii dadhabanii jechuudha. Kiristoos wajjin ta'anii loltuu daabiloos kan ta'anii muka. Uffata Kiristoos uffatu garuu diina daabiloosiif ta'anii muka lolan jiru. Isaan kan hojii biyya lafaatiif kan hojjetan, biyya lafaatiif kan jiraatan, Kiristoosin jala jiru maqaadhaan beeku waa'ee Kiristoosiif garuu immoo isachitti dhiisanii jireenya isaan jiraatan yookaan immoo adeemsa isaan adeeman isa wanta biraa kan ta'e jechuudha. Faallaa kan ta'e jechuudha. Isaan kun osoo beekanii warra balleessan. Osoo beekanii jireenya biyya lafaatiif jedhanii dhugaa kitaaba qulqulluu, dhugaa mana kiristaanaa achi cinatti dhiisanii horii argachuuf yookaan immoo jireenya isaanii foonii fooyyeffachuudhaaf kan jiraatan isaan kunis lakkoofsan qabanii jechuudha. So isaan kana sadanidha mana kiristaanaa kana irratti maqaan taane kan laxxafaa jiru yookaan maqaan taane kan maxxansaa jiru. Osoo manni kiristaanaa dhugaa qabdu, osoo manni kiristaanaa Kiristoosin lallabdu, osoo manni kiristaanaa Kiristoosin mul'isaa jirtu, Kiristoosin haguugdee, Kiristoosin dhoksitee jedhanii maqaan taane kan itti baasaa jiran, kan maqaa isheen hin qabneen ishee waamaa jiran, kan ishee gurraachessaa jiran, kan ishee qeeqaa fi ceephaa hadheessaa jiran isaan kana sadan akka ta'an beekuu qaba jechuudha kiristaanni. Dhugaa dubbachuudhaa fi manni kiristaanaa isheen dhugaan qulqulleettiif tokkittiif duukaa bu'eettiif hundumeetti ortodoksiin waloomaa tawaahidoo taate barumsi ishees kana jireenyi ishees kana Kiristoosiin ala kan biraa hin qabdu. Amma ilaallee gurguddaa kaasnetta. Keessa jiraatanii otoo homaan baratiin otoo yeroo tokko waan baay'ee nama gaddisiisu mee dhaggeeffadhu keessattuu warra ortodoksii keessaatii baane warra jedhan jechuudha. Maaliif yoo jetteeni achi homtuun jiru oduu duwwaadha jedhu. Waan si dhabu isaanumatu odeessa warra odeessa hojuma isaanii matu naqani. Yeroo as turanis isaanumatu odeessitootadha. Waanuma qabu si kennu mire achi dhaqaniis odeessituudha kan jedhu oduu isaanii sanadha. Sirni liitarjikaal word sirna qiddaasee keessame guyyaa tokko dhaabbadhu ilaalime waan jiru. Sirna ixaanaa, sirna galatoo, sirna adeemsaa ta'ii raawwatamu. Mee guyyaa dhukkubbii koottutu ilaali guyyaa tokkicha mee waa'ee sirna dhukkubbii keessatti ta'u. Mee guyyaa fannoo Kiristoos fannifamu jimaata koottume. Mee mana kiristaanaa seeni. Ta'ii Kiristoos achi keessatti ta'u maal akka uffatamu, qaaciliin qabamu, ixaanni aarfamu, halli itti baatamu, uffannaan guyyaa sana uffatamu. Mee guyyaa takkitti koottu ilaali. Sirna ta'u achi keessatti. Ergamoonni gadi bu'anii dhufanii waan ilaalanidha. Ergamoonni achi keessatti waan jiranidha. Kanaaf ani atamma ilaalee gurguddaa sadii ilaalteetta. Keessa jiraatanii kan akka dhagaa qarsaa bishaan keessa jiraatu san ta'anii kan keessa waan. Lammaffaa immoo garaamummaadhaan fagoo dhaabbatanii warra qarsaa fakkaatan sana duuba dhaabbatanii achumaan kan hafan. Sadaffaarra immoo garaa isaaniif jedhanii mana kiristaanaa kan gurguratanidha. Ani immoo yeroo tokko maal ilaalee biraatiin beekumsa mana kiristaanaa waan hin qabneef ofii isaaniidhaan waan homaan qabneefi mana kiristaanaa tana of beeksisuu yoo barbaadan manni kiristaanaa homaan qabdu jedhanii uffisuu barbaadu. Hin qaban ofii isaaniidha. Maaliif maal jedhama kurupheeni muka mi'aawu tokko yookaan immoo firii yookaan ija muka mi'aawu fudhachuudhaan olutaaltee dadhabde. Dhumarra maal jetti? Mi'aawu jettee gadabde. Mi'aawu jettee. Rakkoon isaa mi'aawu mukichaa miti. Maaliif olutaalteetti hin dandeenye, utaalte hin dandeenye, humna ishee fixatte hin dandeenye. Kanaaf maal gochuu qabdi? Akka ofiish dadhabina ishee sana dhoksachuudhaaf jecha hin mi'aawu mukni jechuu qabdi. Yeroo baay'ee qiddaaseen sirrii miti, maaliin sa'aatiin dheerateera, tsoomiin hin barbaachisu, kadhannaan hin barbaachisu, taaboonni hin barbaachisu, hin danda'an. Kadhannaa hirriibaaf hin danda'an. Maaliif tsoomuu garaadhaaf hin danda'an? Garaan isaanii waaqa isaaniidha. Jireenyi isaanii biyya lafaadha. Kanaaf biyya lafaadhaaf jiraatu warri kuni fannoodhaaf gufuu ta'anii deddeebi'u fannoo baachuu hin danda'ani. Kiristoosiin fakkaachuu hin danda'an. Kanaaf maal gochuu qabu? Ishee fannoo baattu, ishee soomii lallabdu, ishee kadhannaa labsitu, ishee taabota baattu kana maal gochuu qabu? Sirrii miti jechuu qabu. Qeequu qabu. Maaliif yoo akkas ta'uu baatan akkamitti itti dhufari? Seexanni ergamaa fakkaatee dhufadha miti qulqulluun Phaawulos. Yoo ergamaa fakkaatee dhufu baatee dukkana fakkaatee dhufe maaltu hordofa? Kanaaf dirqama inni fakkaachuu qaba. Eenyummaa isaa dhoksee keessa isaa sana uffisee of qulqulleessee ishee qulqulleettii maal gochuu qaba? Xureessuu qaba. Kanaaf maqaan taane laataaf.
Mee guyyaa tokko warri Kiristoosiin keessattuu bara kana keessatti ka'anii nuti nabiyyoota raajota jedhanii ka'anii guyyaa tokko waa'ee Kiristoosiin dhugumatti Kiristoos waaqummaansaa tokkummaaf sadummaansaa Dubree Maariyaamiidhaan dhalatee fannoo gubbaarratti kan hundumaa fudhatee fooniif dhiiga isaanii laatee sirna kana raawwatee Beetelemitti dhalatee Gibxitti godaanee achi deebi'ee Qorontoositti soomee fannoorratti fannifamee du'ee awwaalamee ka'ee ol ba'ee deebi'ee ni dhufa jedhamee guyyaa lallabu dhaggeeffatee beektaati. Guyyaa tokko hin jiru. Guyyaa tokko manni kiristaanaa kana dhiistee beekti. Guyyaa tokko halkan maayireetiidhaan sa'aatii 24 ilaali manni kiristaanaa jalqaba Filiphisitti ijaaramtee roga isheetii fi waaqayyo hunduma isaa Noohiifis gaafa kennu akkamitti akka ijaaru dheerinni ishee hojjaa meeqa akka ta'e dalgeen ishee meeqa akka ta'e bal'inni ishee meeqa akka ta'e safareetti agarsiiseera. Ila hojjaa 300 hojjaa 50 asiin 30 jedhee hunduma isaatti agarsiise. Filiphisiittis gaafa ijaaru dabtaraa Ooriitis Museedhaaf gaafa kennu akkamitti akka ijaaru ishee kana golee ishee 24 asiirraan 12 ittiin jedhe mana kiristaanaa jalqabaa 24 maal jechuudha luboota 24 samiirra jiranii 12 eenyuun baratoota duukaa bu'oota 12 manni kiristaanaa akkasumaan addaraasha keessatti mana onaa keessatti iyyita taanaan maalittiin jette haati manaa Fiiniyaasii warra gaafa ilmoo deessuuf kaatu abbaan manaa ishee Fiiniyaasiin du'e. Maaliif Tsiyooniin hin kabaje taa'uut sana kabajallaan abbaan Fiiniyaasii akaakayyuun yookaan immoo daa'ima dhalatu kanaa immoo Eeliin hin du'e. Maaliif ijoolleedhaan lakkiin jenneen waan ta'e. Maal jettee haati Fiiniyaas yeroo deessuu jabaadhu ilma dhiiraa deessettatti hin jennaani Ikaaboor jettee maqaa isaa. Ikaaboor jechuun maal jechuudhannaani mucaa abbaan qabneen dahee lafa taaboonni hin jirreetti hin dahee lafa taaboonni hin jirreetti yoo dhalate kabajan qabu jechuudha jette. Kabajan qabu jette. Lafa taaboonni hin jirre lafa loomni hin jirre ilma abbaan qabne ilma taabootni lafa hin jirreetti hin dahee Ikaaboodiin jedhaani kabajan qabu lafa taaboota hin jirreetti. Lafti taaboonni Kiristoos keessa hin jirre taaboonni Kiristoosii taaboota Kiristoosii. Taaboota kakuu waaqayyoo jenna miti. Kakuu waaqayyoodha. Kanaaf kan isaa kan hin taane keessa kan hin jirre bakka kun hin jirretti Kiristoos lallabda taanaan bakka teessoon Kiristoos itti aarsamu sana keessatti hin jirretti bakka tsaballi hin jirretti bakka fannoon hin jirretti bakka ixaanni hin jirretti bakka lulluun hin jirretti bakka taaboonni hin jirretti Kiristoosin lallabda taanaan nuti Kiristoosin akkasitti hin barannee qulqulluun Phaawulos Efesoon boqonnaa 4:20 irratti nuti Kiristoosin akkanatti hin barannes akkanatti hin barsiisnes kuni Kiristoos isa biraati hin jenne qulqulluun Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 fakkaata 11:4 akkas jedhi dubbisi Kiristoos isa biraa lallabduu dhugaan Kiristoos mana kiristaanaaf kiristaanota irraati adda baastee jiraachuu hin dandeessu argitee reefu guchii kaasee turte yommuu waatu naa dhufe. Guchiin koolas qabdi. Koola qabaattee garuu hin barreessitu. Akka bineensota kaanis immoo suuta kan deemtu miti. Koola ishee sanatti fayyadamtee ariitii guddaadhaan kan kaattu guchiin baay'ee kaatti. Garuu bararuu hin dandeessu. Nuti argitee biyya lafaa keessattis akka ergamootaattis koola qabaachuu jechuun akka ergamootaatti ol ka'udha. Biyya lafaa keessa jira namummaan keenya biyya lafaa taanee biyya samii sana kan dharraanu akkuma guchiin koola qabaattee kan hin barreessine garuu immoo suuta kan hin deemne kan ariifattu argite biyya lafaarra jiraannu hawwiin keenya gara sanatti guddachuu manni kiristaanaa isheen dhugaan ishee kanadha. Isaan kun garuu dhugaa ishee kana dhoksanii of mul'isuu gaafa barbaadan hammeenya isaanii dhoksanii gaafa barbaadan maal jedhama summii dammaan dibame. Argite gubbaansaa dammadha. Keessaa garuu maalidha? Summii. Qulqulluun ogeessa roo maal jedhe? Daandiin gaarii fakkaatu tokko jirti dhumni ishee garuu du'atti si fiddeedha. Boqonnaa 14:12 gubbaarratti. Sobanii kan fakkeessan baay'een jiru kiristoosota amma nuti raajota sobdoota lalladoota sobdoota jennee kaanemi kan rakkachaa jiru. Ganaa Kiristoos inni sobaa dhufan jennee Kiristoos. Maqaa kootiin ni dhufu kiristoosonni sobdoonni raajonni sobdoonni Kiristoosiin ani Kiristoos jedhee kan ka'u ni dhufan jenne. Amma kanaaf burgaajoof na taanaanii amma raajota xiqqoo jedhamanii sobanii amma sobaan ka'an kana miti Kiristoos inni sobaayyuun dhufa gaafa jedhame akkamtaan hara dhaabbannee mana kiristaanaa arguu beekuu fi jaallachuu qabna moo qabna. Maaliin xumuruu barsiisa? Yaada bal'aan ka'eera. Cicha tokko qofaa itti dabala. Dhaggeeffattoonni jechuudha. Yaada bal'aanii amma kaastaniittu keessumattiyyuu isheen kun miixuudha. Jechuun amma deemanii abaluu Kiristoosiin manni kiristaanaa Kiristoosiin lallabdu jedhee ba'ee abaluu.
Waan akkas akkasii dhaga'uun miixuudha jalqabaati malee raawwii miti. Daa'ima xixiqqoo. Waan xixiqqoodha bakka waan horcooyii iddoon coobadha bakka iddoon itti laatamne jechuudha. Kan kana caalu ganaa dhufa. Akkuma isin kaastan jechuudha. Kiristoos kan inni dubbatedha hin hafu. Waa hin hafnedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ergaan dhaggeeffattootaaf qabu. Nama hin ilaalinaadha. Nama hin ilaalinaa. Har'a barsiisaadha. Boriitu waan biraa ta'uu danda'a. Inni kun maal waan ta'eef akkuma jalqaba tuquuf yaal keessuma kan jiru maqaa paappaasii jedhu qabatee paappaasii irraa kaafne jechuudha. Maqaa paappaasii jedhu qabatee paappaasii ta'uu waan barbaadetu mana kiristaanaa gadi akka ta'e beekuu qaba namni kamiyyuu jechuudha. Mana muudama sana kan laate mana kiristaanaa waan ta'eef. Mana kiristaanaa koo sanaa olitti ol kaafne ilaaluu qaba. Kanaatiif maqaa paappaasii jedhuun maqaa episkooposii yookaan immoo qomoosii jedhuun maqaa monoksee maqaa lubaa maqaa faarfataa maqaa lallabaatiin har'a jiraachuu danda'a mana kiristaanaa keessa. Maqaa kana qabatee waan biraa ergama kan biraa kan ba'aa jiru lakkoofsan qabu argineerra waan ta'eef argaas jirra waan ta'eef. Boriitu ba'ee nammas waan biraas fiduu danda'a. Samma warri kun warri amma dubbatan kanaan alatti waan biraa haasaa biraa yookaan immoo yaada biraa ilaalcha biraa fiduu danda'a namni. Seexanadha waan ta'eef silas kan irra bulee hojjetu. So kanaatiif nama ilaaluu qabnudha amma mana kiristaanaa keessa dhufnetti. Eenyu ilaaluu qabne Kiristoos ilaaluu qabne. Yoo jenne koo akkuma jalqaba qabne qaraanii gulilaatiin rakkoo qaraanii hojjira malee nama jira miti. Kiristoos ilaallee warra Kiristoos ilaalan sana fakkeenya godhannee. Bakka isaan ilaalleetu dhugaa manni kiristaanaa qabdu immoo gaafachuudha sodaa tokko malee. Siqiqii tokko malee yaaddoo tokko malee. Lakkii jedhee kan mormoo ta'e eessaa fidde barumsa akkanaan qabnu abbootiin nun barsiisne manni kiristaanas kanan jennu eessaa fidde. Paatiraarikii isaa ta'u phaaphaasii isaa ta'u sirna kanaan adda baanaan eessaatii fidde barumsa. Eessaa fidde kana gaafachuu qabnu. Amma rakkinni jiru maalidhaa osoo hin beekiin nama waan hundumaa waanuma namni jedheef duukaa fiiguutu baay'ata yeroo baay'ee jalqaba tuquuf yaaleera miidiyaa kanarratti wantoonni argaa jiru jechuudha. Inni kunis barsiisaadha inni kunis barsiisaadha. Yaa maqaa barsiisaa jedhu hundumtuu baatee jira amma maqaa faarfataa jedhu hunduma baatee jira. Bara dhumaati waan ta'eef kun hin taa'edhame. Kana ta'a waan ta'eetiif maqaa barsiisaa jedhu qabatee waan dhufeef maqaa faarfataa jedhu qabatee waan dhufeef maqaa luba jedhu qabatee waan dhufeef Axmaaqii monoksee ani baataawii jedhee waan dhufeef duukaa dadichuun qabu duukaa lafa dhiituun qabu. Eessadhaati iskii luba ta'uu kee maaliin beeka. Fannoo yoo ta'e rakkoon qabu fannoo baachuu danda'a. Bana gara jila qoobii yoo ta'e qoobii kaa'achuu danda'a. Inni kun markaatoo jira. Hin dhufne guyyaa tokko isaaniitti sin dhufna. Askeemaa ergamootaa baatanii daabiloosota askeemaa ergamootaa baatan maqaa baataawitiin maqaa axmaaqiitiin qabdii manni kiristaanaa dhuguma barumsi kana kan jedhu immoo itti dhufna. Kanaaf namni adda baasuu qabudha. Barumsa dhaggeeffatan namoota irraa hubachuu qaban dhaggeeffachuu qabu tokko kana. Jalqabuma isaa walumaa galatti sirrii isa ta'u sirrii ta'uu isaa baatu namni sun barsiisaan sun yookaan faarfataan sun yookaan lubni sun sirrii isa ta'u sirrii ta'uu isaa baatu jalqabuma irraa bu'uuruma irraa nama ilaaluun dogoggoradha. Kiristoos ilaalle deemuu qabna. Kitaaba qulqulluu ilaalle deemuu qabna. Mana kiristaanaa ilaalle deemuu qabna. Gaafa sana ta'ee dhaabbannaan keenya hin cima. Nama ilaalle yoo deemne garuu nama ilaallee baana. Namaan yoo dhufne waamicha namaatiin gara mana qulqullummaa dhufne yoo ta'e waamicha namaatiin yookaan harkisa namaatiin nama duukaa deemnee nama hordofnee dhufne yoo ta'e nama hordofnee baana. Argaa jirra waan ta'eef jechuudha. Namoota nama hordofanii namoota namaan dhufan gara mana qulqullummaatti jechuudha. Namaan yeroo isaan ba'an argaa jirra. Bakka dhugaan jiru akka Simoon isaa manguddicha Kiristoosiin ilaalta malee Yoosef baatee dhufne dinaan dogoggorta jechuudha. Yooseftu abbaadhatti akka warra Yihuudaa dogoggora. Kanaaf amma ani fayyisuu kee argeera garbicha kee nagaan gaggeessine bakka si argeera ne daa'ima xiqqaadhaan mammatamee isa carqiidhaan maramee dhufe argemi Kiristoosiin ilaalta taanaan hin deemta duubatti deebitee Yooseftu abbaadha moo eenyutu haadha moo jette taanaan garuu hin dabartu daandisa. Kanaaf isa kana hubachuu danda'uu qaba namni kamiyyuu. Dubbiin Kiristoos bal'aadha. Waa'een Kiristoos, waa'een mana kiristaanaa bal'inarrayyuu icciitiidha. Bira ga'uu hin danda'amu jechuudha. Waan bira ga'amuu hin dandeenye, haasa'amee bira ga'amuu hin dandeenye. Icciitiin mana kiristaanaa jechuudha. Maaliif icciitii mana kiristaanaa gaafa icciitii waaqummaa, icciitii waaqayyoo, icciitii Kiristoos waan ta'eef. Hamma kana kan nuti dubbataa jirru barsiifata mana kiristaanaa. Yeroo hundumaa immoo nuuf haaraa ta'uu danda'a. Barsiifanni mana kiristaanaa jechuudha. Gaafuma dhageenya waan ta'eef. Nutu har'a dhaga'e jechuun garuu barsiifanni kun barsiifata haaraadha jechuun dandeenya. Manni kiristaanaa kaleessaa kaatee turte waan ta'eetiif abboonni hedduun hayyoonni hedduun kan itti aarsaa kaffalanii barsiisaa dhufanidha waan ta'eetiif barsiifata mana kiristaanaa kan immoo sa'aatii itti dhufnetti sirriitti dhaggeeffannee barachuu dhugaa mana kiristaanaa haqa mana kiristaanaa sirriitti hubannee adda baafnee dogoggorsiisootaa fi warroota maqaa balleessii mana kiristaanaatiif imalan warroota sanaaf bobba'an hojii koodha jedhanii
damee hojii tokko taasifatanii mana kiristaanaa arrabsuudhaaf miidiyaa banatanii kan ta'an jiru. Hojii isaanii taasifatanii foon isaaniif galee biddeen isaaniidha. Garuu hin jiraatanii. Yeroodhaaf itti fakkeessa. Akkoo maal Yihuudaan akkoo birrii 30 gurguree qarshii 30 minee halkan tokkotti keessisaa keessa bulee. Halkan tokkotti ittiin fayyadamne hin nyaanne akkoo. Kamisa galgala dhaqee gurguree dhaqee fudhatee birritti keessisaa keessa kaawwatee jimaata dhaqee uffannise birritti dhaqee facaase. Bakka biddeen sobaa yookaan immoo biddeenni maqaa balleessiidhaan dhufu ta'ee jedhamee maqaa balleessuudhaaf dhugaa daddabsuudhaaf dhufu hin nyaatamu. Fudhachuu dandeenya harka keenya galuu danda'a. Ijaan ilaaluu dandeenya. Ijaan ilaalta malee nyaattu jedhamtee raajichi Elsaa'i. Ijaan ilaaluu dandeenya garuu hin nyaatu. Afaan kaa'achuu dandeenya. Sirra in uffatta sin miidhagoo sirraatiidha. Bakka kana. Hin nyaata sin sifaa'u. Simboon sifaa'u. Boruun jirtu. Araddaa keettu bada eenyummaa keettu bada. Kanarraati of eeguu. Kanaaf irraati of eeguu qabu namoonni ijoolleen keenya kan jedhu dhaamsaa koo isa xumuraa yoo ta'e gaarii natti fakkaata. Guddaa si galateeffannaa barsiisaa Diyaaqoon Baacaa Nagaasaa dhugumatti sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Egaa sagalee jireenyaa isa dhuma hin qabne daa'imummaa kee, ijoollummaa kee, dargaggummaa kee mana kiristaanaa keessatti akkasumatti cimsee hanga dhumaatti hunduma keenya wajjin waa jiraachisu. Si galateeffannaa guddaa si galateeffannaa sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Egaa manni kiristaanaa dhugaan manni kiristaanaa qulqulleetti manni kiristaanaa tokkittiin tawaahidoon hundumeettiin duukaa bu'eettiin barumsi ishee inni jalqabaas inni giddu galeessaas inni xumuraas kanuma Kiristoosiif kiristaana Kiristoos jedhamu jaa tokkotu na gammachiisa beektaa kiristaana Kiristoos manni kiristaanaa tokkummaa kana keessatti dhagaa maddee yookaan immoo dhagaa roggee taate Kiristoosiif kiristaana walitti fidde ishee kanadha. Kan biyya lafaa kana beekuu baannaan kan biyya samii beektu. Sirna kana hundumaa kan raawwannu biyya samii keessa kan caalu jira jennee gaaddidduu as keessatti dhugummaa kan xiqqootti amanamtee ta guddaatti maalis godha si muudaadhe miti guddaatti galuuf jirame Kiristoosii kan biyya lafaa kana hundeessuu kan dhufe jalqaba ishee sana nutti muudhaaf kan hundeessu nutti agarsiisa. Waa'ee waaqummaa nutti mugaa barbaadu namummaa isaatiin dhufe. Waa'ee dubbii samii keessa jiru nutti muudhaaf kan keenya dubbachaa dhufe. Kana hundumaa dubbattee fakkeenyaanis kaastee mallattoodhaan agarsiistee Kiristoosiin eessaa dhufee eessa ga'e eessa deeme kan jedhu Galiilaadhaatii Yordaanos buutee waa'ee sooma raajotaa labsitee raajonni akkamitti nu ergi harka keessa mirgaa yaa Waaqayyo jedhanii ilma akka erguuf akka kadhatan sooma kana torba taastee labsitee sooma raajotaa jettee sooma fayyinaa jettee sooma Kiristoos jettee hundumaa isaa kan kaastu eenyu labsuudhaaf eenyu nutti muudhaaf Kiristoos nutti muudhaaf kadhannaan ishee kidaaniin ishee sa'aataatiin ishee maayileetiin ishee qiddaaseen ishee kadhannaan yaa abbaa keenya jettu harka kee ol qabdee bal'istu fannoodhaaf harka kee ol baastu eenyu nu barsiisuudhaaf Kiristoosiin eenyu mana kiristaanaa kana akkamitti keekta haamilee maal qabda haamileen ati duubatti hin deebine mana kiristaanaa qeequudhaa yoo kaate kan daabiloos duwwaadha. Daabiloos immoo guyyaa tokko dhugaan cobni tokko keessa jira. Sobduu abbaa soba ofirraati maddisiisee ajjeestuudha jalqabas abbaan keessan daabiloos ittiin jedhamite Yohaannis boqonnaa 3:34 gubbaarratti. Egaa galata guddaa qabnaa sagantaa keenya gaatii qophii dhimbiibbaarra kaasnee waa'ee Kiristoosiif mana kiristaanaa fi kiristaanota hariiroo gidduu jiru keessatti cobaan manaa kaasnee hordoftoota qophii miidiyaa Sooteriyaa biyya keessa biyya alaa keessa jiran hunduma isaaniif amma kana cobaa laannee jirra. Barsiisaa Baacaa Nagaasaa dhugumatti guddaa isaan galateeffannaa sagalee jireenyaa isaan dhageessu jenna. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii miidiyaa Sooteriyaa biyya keessa biyya alaa teessanii qophii keenya qophii dhimbiibbaa miidiyaa Sooteriyaatiin simbira ga'aa jiru keessattuu mana kiristaanaa gubbaarratti qeeqa ka'an qeeqa sana keessaatiif ba'anii warri qeeqan akka deebi'an garraamummaadhaan warri badanis dhugaa kan akka hubatanii fi warri keessa jiraannes immoo gaafiin kun bitaaf mirga nu galchee akka bishaan gabatee irraa jiru asiif achiraaf maa jirus dhaabbannee dhimbiifnee hubannee dhugaa kan akka mul'isnuuf barsiisota mana kiristaanaa ciccimoo ta'an sinii affeeree dhugaa kana himaati jirra mana kiristaanaa keessaa dhugaa ishee qulqulleessinee isinitti mul'isnee dhimbiifnee immoo isa gatamu gatnee warri gataman qulqullaa'anii akka dhufaniif gaabbii galaniif sadarkaa yookaan immoo carraa isaaniif kennudha manni kiristaanaa kan isheen barbaaddu qophiin keenya har'aa ture kana fakkaata hanga qophii keenya biraatiin walitti deebinutti kabajni Waaqayyo Abbaaf Waaqayyo Ilmaaf Hafuura Qulqulluudhaa fi kennaan eebbi qulqulleetti dubree Maariyaamii eegumsi ergamoota hundumaa kennuuti.